addunyaatti deemnaa mata duree oduu isinitti himaa. Oolmaa Tigraayinii Abbuut Affaar galee jira. Kanas isinitti himnaa. Waraanni Eritiriyaa fi Amaaraa walitti bu'anii jiru. Kanas isinitti himaa. Oolmaa Oromiyaatiin waboon booji'amtoota IRC narraa yaa fudhatu jedhee jira. Abiyyi ganaan Oromoo gubee barbadeessa jedhee jira. Taanee Abiyyi maaliif Daani'eel Loogaa yookiin maal waliin qabu isaas isinitti himna. Poolisiin Gondar hidhamtoota 50 ol hiiksisee jira. Hidhannoo hiiksisee kanas isinitti himna. Beenishaangulitti namni 5 ol ajjeefamee jira. Isaas isinitti himna. Sadaffaa irratti oolmaa addunyaatiin Maartiin Giriifiits gargaarsa gahuu dhabuu isaanii hedduu gaddee jedhee jira. Kanas isinitti himna. Abiyyii fi jaleen isaa kan seeratti dhiyeesse ni badhaafama jettee Ameerikaanii. Kanas isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyatti egaa akka wajjiniin turtan abdii godhachaa amma gara oduu jalqabaatti deemaa jirra. Oduun keenya jalqabaa waa'ee oolmaa Tigraayii. Oolmaa Tigraayinii Abbuut Affaar galee jira. Waraanni kuni akka malee hammaatee deemaa jira. Haa ta'u malee warri Abbuut olaantummaa argannee jirra jedhanii jiru. Waraanni kun egaa kan irraa ka'ee Abiyyi yookiin Abiyooti Mamushaanii gaafa Dafnoo dhufu yookiin wiixata dhufuuti muudama. Gaafa sanii nugusa ta'a. Kanaafi nugusa torbaffaan isaa kan mirkanaa'u guyyaa sanii nugusa gaafa ta'u sana gaafa muudama isaa sanii akkuma kana dura jedhee harka afaan irraa kaa'attu yeroo gabaabaa keessatti waan ajaa'ibaan isin argisiisaa jedhee dubbachaa ture. Isuma sana bakkaan ga'uudhaaf jedhee amma Maqalee gallee Maqalee to'annee achiin booda badhaasa koo argitu jedhee ture. Haa ta'u malee amma sun yoo ta'in hafee jira. Sun yoo milkaa'in gara hundumaan duulee gara hundumaan hamma danda'e waan danda'e yaalee ture jedhanii. Haa ta'u malee sun yoo ta'in hafee amma harka duwwaa hafee jira. Egaa kanaanii waraanni Tigraay Affaar keessaa zoonii 2 galee jira jedhamee jira. Abaalaa magaala jedhamtu qabatee jira jedhamee jira. Duraanii karaa raayyaa saniinii lafa Carcar jedhamtu fa'aa naannoo sanitti waraana gaggeessaa turanii jedhamee jira. Naannoo lafa gargarii achi lafa Tigraay keessatti isaanis amma warri Tigraay itti marsinee jirraa jedhanii jiru. Egaa waraanicha ammallee akkasumatti akka itti fufee deemaa jirudha. Kuni kan argisiisu gara tokkoon humni Tigraay gadi deemaa jiru akka gadi hin deemne fi akka duubatti deebi'u yookiin hammi tokko duubatti deebi'ee waan kana akka ofirraa ittisuudha. Lammaffaan istiraatejii Affaar keessatti waraana banuudhaani kunooti waraanni asitti gaggeeffamaa jira jedhanii warri gargaarsa Tigraayitti keessan akka dhiisanidha. Kanuma kanaan egaa waan baay'ee kan of keessaa qabu jedhamee jira. Gama biraatiin waraanni Eritiriyaa fi Amaaraa ammallee walitti bu'ee jira jedhamee jira. Waraanni kun kan walitti bu'ee naannoo Tigraay bakka Tigraay durii yookiin Humaraa iddoo jedhamtutti jedhamee jira. Humaraatti ammallee komaandoodhaa iyyuu kan galeeyyu jedhamee jira. Walitti bu'iinsi kuni kana dura Gondarittis ture. Isuma Gondarii san bifuma sana kan fakkaatutu dhufee jedhamee jira. Inni guddaan kan isaan irratti wallabaa jiranii qabeenya irratti qabeenya eenyutu saamaa eenyutu caalaa fudhata eenyutu caalaan fudhanne kan jedhurraa kan ka'e jedhamee jira. Egaa oduu kana sirriitti qulqulleeffannee mirkaneeffachuu hin dandeenye garuu waan akkasii deddeebi'ee waan ka'aa jiruu fi waanuma dhugaa nutti fakkaata kanaaf dhiyeessine. Taanee oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin wabooni booji'amtoota narraa fudhadhaa jedhee jira. Waboon egaa jidduu kana waraana
hamaa geggeessee jira. Waraana walitti fufiinsa qabu iddoo garaagaraatti geggeessuudhaan loltoota biyyattii hedduu booji'ee jira. Loltoota hedduu kana nyaata fi iddoo bulmaataa fi waan tokko gargaarsa barbaachisaa jedhanii jiru. Kan immoo raawwachuun baay'ee rakkisee jira. Waboonii kan inni jiraatu uummata wajjiniin uummatatu waan barbaachise hunda isaaf godhaa. Amma garuu suni hanqina nuti ofii keenya fiyyuu loltoota keenyayyuu uummatatu jiraachisaa jira. Kanaafi uummatatti deebinee isaan kanas ba'aa gochuu hin barbaadnu. Kanaafi International Red Crossing nurraa haa fuudhuu jedhee jira. Warri Itoophiyaa warra loltoota isaanii booji'amanii fi dhimma hin qabanii namni garagaree laaluus hin jiru. Kanaafi hedduu gaddinee jirra jedhanii jiru. Kanaani mootummaan biyyattii waan tokkoyyuu gochaa waan hin jirree fi hedduu gaddinee jirra jedhanii jiru. Egaa kuni baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namni akkasuma gatii dhabuusaa kan nutti agarsiisudha. Namni gatii dhabee waan tokko namni garagaree isa laaluu dhabamuusaati kan nutti agarsiisu. Gama biraatiin oduu itti aanutti yoo ceenu Abiyyi ganaa Oromoo gubee barbadeessa jedhee jira. Egaa kana kan jedhee har'aa namni masaraa Abiyyi deemetu jira. Namni masaraa Abiyyi deemee masaraa Abiyyi sanitti namni kun warra waboo keessattuyyuu warra Abiyyi sirriitti deeggaruudha. Warri kuni Abiyyi wajjin kan dhaabatanidha. Yeroo hedduu Abiyyiif kan mormanidha. Namoota gurguddaadha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama guddaa qabanidha. Namoonni kuni erga muudamaa Finfinnee kanaati. Maali akkamitti waan akkasii ta'a dubbiin kuni akkamitti ta'uu danda'e jedhanii Abiyyi bira dhaqanii jiru jedhanii jiru. Har'a masaraa Abiyyi deemanii jiru jedhama. Masaraa Abiyyi erga deemanii booda maal taate akkamitti akkas goota. Keessattuyyuu namoonni lamaan suni nama Oromoo arrabsaa turanidha. Nama Oromoon biyya hin qabu jedheera. Nama akkasii kana akkamitti Finfinneetti muuddaa. Kuni Oromoo miidhuu Oromoo arrabsuu hin ta'u jedhanii gaafatanii ture jedhanii inni gaafa deebisu kuni Oromoo arrabsuu hin ta'u akka Oromooyyuu na aarse hin jiru. Oromoon akka na aarse akka na gube ganaan isa gubaa ganaan barbadeessa. Jalqabaanii aangootti erga dhufeenii kan natti naafee kan natti fincila natti kaasee kan naaf bitamuu dide. Kan naaf dhaabachuu dide Oromoodha. Kanaafiyyuu warra Tigraayiyyuu Oromoo irraa arganiiti. Oromooni natti fincilee ani Oromoodhaaf jedhee waan meeqa otoo gochaa jiru natti fincilanii achiin booda hundumtuuyyuu natti fincilee. Otoo akka Oromooti ani yoona aangorra hin turu. Yoona yookiin ajjeefameera yookiin hidhamee jira yookiin waan tokko ta'ee jira. Haa ta'u malee kanaa miti. Waaqayyo na gargaaree ani ni dhabnes Waaqayyo na gargaaree aangorraas hin buune. Kanaafi Oromoon hanga na miidhe anis miidhuun qaba. Hanga na gube anis gubuun qaba. Kanaafi ganaadha. Kanaaniyyuu hin dhaabatu jedhanii namoonni garmalee aaranii garmalee gaddaniiti kan nutti himanii ba'anii too. Wanti kun dhugaa ta'uu danda'a jennee namoota biraas gaafannee turre. Nama Abiyyitti siqu namni sunis dhugaa ta'uu danda'a. Abiyyi amaluma akkasii qaba nuun jedhanii jiru. Kanaan egaa gaafii Oromoo maaliif hin deebisne? Okay, muudamallee dhiisi. Gaafii Oromoo maaliif hin deebisne? Gaafiin tokkoyyuu hin deebine. Gaafiin Oromoon gaafate tokkoyyuu hin deebine. Kanaafi gaafiin kun maaliif hin deebine jennaani gaafii Oromoo wanti jedhamu jiru. Oromoon gaafii hin qabu. Oromoon tikfatee galaa. Oromoon qotatee galaa. Oromoon tikfatee galaa, qotatee galaa. Kanaafi gaafiin isaa hin jiru, gaafii hin qabu. Uummanni nagaadhaan hojjetatee galaa jira. Sanaan ala kashalabbeen tokko olii gadi deemtee hiriira jettee gaafii Oromooti jettee waan tokko hin gaafatti. Kanaafi kashalabbeedhaaf deebii hin qabnu. Gaafiin Oromoo gaafii kashalabbeeti malee gaafiin Oromoo jedhame gaafii kashalabbeeti malee gaafii dhugaa miti. Oromoon kanaa
hin gaafanne si jedheeti deebisee jedhanii Abiyyi gaa'ii. Abiyyi kanaan akka amma ilaalaa jirrutti Finfinnee irraa warri inni aangoo kenneef hundi warra mormaa turanidha. Akkuma kaleessa isinitti himne keessattuyyuu warra warra Oromiyaa keessa PP Oromiyaa jedhamtu kana warra qeequ warra basaasu warra icciitii isaanii baasuudha. Namtichi amma Finfinneetti muudame jedhamu kuni Yusuf Ibrahim jedhamu kuni waan biraatiif miti kan iddoo sana dhufe basaasuudhaa fi lafa Shimallis fa'aa kaadireen isaanii guurrate sana hunda irraa akka deebisiisuudhaa fi kan achitti muudanii. Kanaafi waan tokko kanarraa abdii hin qabaatina jedhanii jiru. Kan Abiyyi walumaa galatti diina Oromooti. Diinni Oromoo immoo firoomuudhaan araaramuudhaan hin bahu. Nama kana ofirraa fonqolchineetuma wanti dhufuu qabaa jedhaniiti kan nutti himanii. Haga abdii kutatanii duraan warra qabsaa'uufidha, duraan warra isaaf hojjetudha. Amma garuu nu ga'ee jira jedhanii jiru. Isaanis kuni egaa hedduu kan gaafii namatti uumuu fi hedduu kan nama naasisuudha. Wanta akkasii nama gurguddaa sanarraa nama isa gaafachuu dhaqe nama kana duraa iddoo sanaan isa ga'e isaan sana deebii akkasii deebisuuni waan hedduu nama gaddisiisudha. Sanaan alagaa biyyattiin karaa kamiiniyyuu gadi buuteerti. Waan amma gadi bu'uu miti. Rakkoon deebitee hin argattudha. Amma carraan kuni deebi'ee hin argamudha. Carraan amma balleessaa jiran kun embaasii akka jirutti cufan kun fuulduratti deebisanii banuudhaa fi hedduu nama rakkisa. Daldalli investimentiin waan hundi akkasitti gadi badaa jiru kun gaafa tokko deebisanii argachuun nama rakkisa. Yeroon achi taa'ee nama eegu. Kanaafi namtichi biyyattii qileetti gaafa oofu warri isa wajjin shubbisee shiqirrisee qileetti deemu kuni gaafa tokko gadi taa'ee gaafachuu qaba. Dhaabatee ilaaluu qaba. Qileetti inni badee jennaan wajjumaan qileetti baduudha deemaa jiru. Kun immoo badii guddaa fiduudha deema. Gama biraatiin Abiyyi maaliif Daani'eel looga yookiin maaliif Daani'eel maal wajjin hin qabu piroojeektii maal wajjin hin qabu kan jedhu tokko amma tokko qulqulleeffachuu yaallee jirra. Egaa odeeffannoo baay'ee isaa argachuu baannu kana duras gaafii kana Jawaar gaafachaa ture. Maal waliin waan qabaniif namticha kana otoo uummanni itti qabu otoo uummanni jibbu namticha kana harkatti baatee kan inni deemu. Maali waan godheefi waan addaa maal godheefi waan icciitii yookiin waan addaa maal godheefiti namicha kana kan akkasitti defend godhuu jedhee Jawaar yeroo sana gaafatee ture. Nutis gaafii keenya ture. Haa ta'u amma tokko xinnoo qoqqorachuu yaallee jirra. Akka qoqqorachuu yaalletti amma Daani'eel Kibratee kan hojjechaa jiru egaa masaraadha. Masaraatti jira. Masaraa keessatti immoo gorsaa jedhameeti. Gorsaa jedhamee immoo mindaan kan kaffalamuu fi UNDP'dhaan doolaaraan kaffalama. Yoo xinnaate doolaara 5,000 kaffalamaa fi ji'aanii haala kanaan egaa warri kunis akkasitti mindaa kaffalan yookiin nyaatan jiru akka kanumti Oromoos akka Diimaa Naga'oo fa'aa akkasitti kan isaan nyaatanii kana keessaa Daani'eel Kibratis isa tokkodha. Hunda caala egaa mindaa miti. Daani'eel mannis kennameefii jira. Naannoo yakkaasanii mana addaa viillaa addaatu kennameefi viillaa addaa viillaa cimaa viillaa takkaa namoonni baay'een itti naafanidha kan kennamee fedhameera. Sanaan alas konkolaatanii guddaatu V8 kanatu kennamee fi waan hunduma guuteefii jira. Amma Daani'eel Kibratii fi namoonni muraasni mana Abiyyi argachuudha fi beellama qabachuun hin barbaachisu waan tokko gochuun hin barbaachisu direct nama Abiyyi argatanidha. Egaa kun hundi maalirraa dhufee jennee yoo ilaallu nama biiroo isaa hojjete yookiin nama mindaa biiroo Abiyyi bulchaa turetti kaffalaa ture arginee turre. Egaa namni kun akka dubbatetti amma
Daani'el Kibratee Abiyyi kitaaba hin barreessine namni keessa beeku akka nutti himetti Abiyyi kitaaba tokkoyyuu hin barreessine akka biyya alaatti ghost writer jedhamanii dhokataniiti barreessu namoonni kuni isaantu barreesse. Isaaniif immoo mindaan ji'atti qarshii 30,000 kafalaman jarri kuni qaxaramanii qarshii 30,000 qaxaramanii ji'atti isaan kitaaba kana barreessanii dhiyeessuudha. Kitaaba kana erga barreessanii dhiyeessaniin booda jara kana barreessitoota kana kan fide Daani'eel kan beekus Daani'eel jara kana jarri kuni waan kana barreessanii xumuranii dhiyeessu achiin booda aga isaan dhiyeessan sanitti mindaan isaanumaaf kaffalama erga sana ta'een booda maqaan Abiyyi irra taa'ee kitaabni kuni maqaa Abiyyiitiin baa jedhanii jiru. Kanaafi icciitii akkasii hedduu beekaa jedhanii Daani'el Kibratee icciitii akkasii hedduu waan beekuufi Daani'el irratti kan inni du'u. Daani'el na jalaa tuqurra ana na tuquu wayyaa ana na ajjeesuu wayyaa sadarkaa haala jedhurra kan inni ga'ee waan kana wajjin hojjetanii fi waan kana wajjin qabanii fi jedhamee jira. Egaa Abiyyi duuba Daani'el jira jechuudha. Daani'el duuba immoo warra hedduutu jira. Kanaaf warri bilchiginnaa hin jaanja'inaa warri bilchiginnaa oduu Amaaraa isatu funaanee Abiyyitti himaa. Kanaaf warri Amaaraa ijaa fi gurra Abiyyi ijaa fi gurra warra Amaaraa ittiin ilaalu oduu Amaaraa kan ittiin dhaga'u. Kanaafiyyuu kana waan ta'eef kana raawwata jedhanii warri dubbatan jiru garuu kuni dhugaa akka hin ta'in warri keessa beeku nutti himanii. Ittaanee poolisiin Gondar hidhannoo 50 ol hiikkachiisee jira. Hidhannoon kuni kan hiikamuu danda'ee fi waan Gondar keessatti walitti bu'iinsi hammaachaa dhufee fi walitti bu'iinsi hammaachaa dhufee fakkeenyaa fi har'aa hoogganaa tokko hoogganaa dhimma abbaa alangaa Gondar tokko inni gara baadiyyaa otoo deemaa jiru karaatti qabanii aggatanii jiru jedhamee jira. Aggatanii amma maatii isaa aga qarshii 500,000 akka kennanii gaafatanii jiru jedhama. Egaa kanaanii Gondar keessattis yeroo darbee jalqabee walitti dhukaasni ture sanaan alas akkasumatti dhukaasni hin jira. Warri shiftootatis akkasuma baay'achaa jiru humna guddaa godhachaa jiru. Even tattaaffii yookiin waan to'annoo mootummaa Amaaraa jalaa ba'aa jiru jedhama. Gara tokkoon warri shiftaa kuni warra faannoo kanaan walitti dhufeenya qabu jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e egaa waan barbaadan gochaa jiru. Kanaanii waan isaanitti fakkaate hundumaa raawwachaa jiru jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e dhimmi nageenyaa fi poolisiin naannoo Amaaraa hidhattoota nama 50 meeshaa waraanaa 50 fudhateera jedhamee jira. Sanaan alas akka namni diroonii fa'aa keessattuu diroonii eeyyama malee akka hin waraabne jedhanii hundattiyyuu ibsa baasanii jiru. Kanaaf egaa Gondaris ofii isheetii rakkoorra akka jirtu isinitti himuu fi gama biraatiin Beenishaangulitti namni 5 ol ajjeefamee jira jedhamee jira. Namni 5 kuni warra namni 5 kuni dhalattoota Gumuuzii jedhamee jira. Isaan kuni kan isaan ajjeefamanii fi isaan baadiyyaa keessa jiraatu. Kuni baqatanii gara magaalaa galanii jiru. Hundumtuyyuu achi isintuu lagatti hafee baqadhaa jennaan hin baqanne isinii. Kanaafi warra kanaa kan nyaata kennuu fi kan sooruu kan odeeffannoo kennuu fi isinii kana waan ta'eef jedhaniitti nama 5 irratti tarkaanfii fudhatanii jedhamee jira. Nama 5 kana keessaa dubartiin gara ulfaallee jirti jedhamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kan wajjin wal qabatee beeksisa tokko qabna. Beeksisni kuni guyyaa jimaataa Washington DC'tti hiriiratu gaggeeffama.
Washington DC'tti hiriirri gaggeeffamu kuni hiriira lammii keenya biyya Saudi Arabiyaatti rakkachaa jiranii embaasii Saudii fuulduratti kan gaggeeffamudha. Embaasii Saudii DC jiru fuulduratti kan gaggeeffamudha. Kanaaf namoonni keenya hundumtuyyuu akka irratti argamtanii gaafatamtanii jirtu. Namni tokkoyyuu hafuun hin ta'u, hafuun hin malu. Hundumtuyyuu akka irratti argamudha kan hundumtuyyuu kan akka irratti argamudha kan egaa ergaan darbee adireesii isaa yeroo tokko kanumaan egaa oduu ittaanutti ceenaa oduun keenya ittaanu egaa kanumaan oduu ittaanutti ceenaa kan Oromiyaa kanaa kan bakki hiriirri itti gaggeeffamu yeroo tokko isinitti himna. Bakki hiriirri itti gaggeeffamu Saudi Arabiyaa embaasiidha. Sa'aatii 1:10tti hiriirichi kan jalqabu. State Departmentiin sa'aatii 12tti kan gaggeeffamu. Friday October 1 gaggeeffama. October 1 jechuun iftaanii hosted by Oromo Community jedha egaa'ii warri Washington DC jirtanii akka waan kanarratti hirmaattanii asumaan gaafatamtanii jirtu. Namni tokko akka hin hafne namni hedduu hundi waan kanarratti hirmaachuu qaba. Keessattuyyuu warri naannoo sana jirtanii irraa haftanii jennaanii egaa uummata keessaniif akka yaannitti of dhakkaa namni tokkoyyuu hafuu hin qabu. Protestiin kunii keessattuu uummata keenya Saudi Arabiyaatti rakkachaa jiruuf yaadachuudhaa fi isaaniif sagalee ta'uudhaa fi sanaan alasii irreechi gaafa sanbata xinnaati kan inni gaggeeffamu Saturday jechuudha. Kanaaf irreecha DC kanas irreecha guddaadha. Irreecha kanarrattis akka argamtan achumaan gaafatamtanii jirtu. Irreechi Washington immoo asuma naannoo Minnesota kan jirtan Washington gaafa sanbata guddaa akka gaggeeffamudha kan nageenye. Kanumaan oduu keenyatti deebinaa. Oduun keenya kan addunyaa Maartin Griffiths gargaarsi ga'uu dhabuudhaan hedduu gaddee jedhee jira. Egaa Maartin Griffiths har'a akka dubbatetti gargaarsi silaa ga'uu qabu hin geenye. Gargaarsi ga'uu qabu maaliif akka hin ga'ini gaafii nutti ta'ee jira. Gargaarsi kuni otoo waanuma feeyyuu ta'ee gargaarsi kuni ga'uu qabaa ture. Gargaarsi kuni maaliif akka hin ga'ini mootummaan Itoophiyaa waan kana ugureeti kan inni qabaa jiru. Uguree kan waan qabaa jiruu fi mootummaa Itoophiyaatti hedduu gaddinee jirraa jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waan kana silaa ga'uu qabaa ture. Mootummaan Itoophiyaa waan kana beeksisuu qabaa tureyyuu mootummaan Itoophiyaa gargaarsi kuni akka uummata hunda ga'u gochuu qabaa ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu sana gochaa hin jiru jechuun mootummaa Itoophiyaa komatanii jiru. Egaa wanti amma deemaa jiru kuni waan sammuu nama xureessu jireera. Ani nan beekaa nan yaadadhaa kana duras nan yaadadhaa. Gargaarsi kuni kana dura yeroo durii bara 1984 kun kan Oromoo Protestii isa kana asirraa ilaalaayi. Kan bara 1984 Itoophiyaan beelofte jedhanii naannoon uummanni miliyoona tokko gaafa dhumu
gaafa sanis hin yaadannaa ture. Gaafa sanis waan keenya keessa keenya jiraa ture. Haa ta'u ammaa immoo deebi'ee waan kun dhufuun isaa baay'ee nu gaddisiisee jira. Kan ammaa kan adda godhu wanti kun karaa nama nam-tolchee ta'uu isaati. Nam-tolcheetu kana gochaa jira jedhee jira. Kana malees egaa Maartin Griffiths waa'ee Sumaalee wajjin wal qabsiisee Sumaaleenis bara 2011 waan akkasiitu mudate ture. Yeroo sanis Sumaalee keessa beelli galee hongee guddaan isaanii argatee ture. Kun immoo kan ta'uu danda'ee fi yeroo sanatti gargaarsi gahaan waan hin argamnee fi ammallee malnutritionin parsantii 22 ga'ee jira. Sana jechuun yeroo uummanni Somaalee naannoo 250 oli beelan du'u sana isaan wal fakkaata. Yeroo sanis malnutritionin parsantii 22 jedhee jira. Ammas waanuma akkasiitiin qunnamuudha deema. Kanaaf kuni hedduu kan nama gaddisiisudha. Kun immoo kan inni ta'ee waan biraatiif otoo hin ta'iin kan waan kana kan isaanii gochuu danda'anii fi waan kana kan wanti kun kan ta'uu danda'ee fi waan biraatiif otoo hin ta'iin waan rakkoon garaagaraa waan jiruu fi jedhee jira. Kanaaf mootummaadha kan kana godhee mootummaadha kan kana dhaabee jedhee jira. Kanaani gara oduu ittaanutti deemnaa. Oduun ittaanu oduun keenya ittaanu waa'ee Ameerikaati. Ameerikaanii kunoo Von Batten Montagu waan tokko baasee jira. Inni akka jedhetti egaa a few minutes ago HR 4250 jedha. War Crime Rewards Expansion Act, which rewards individuals that provide information that leads to the arrest of persons accused of war crime or genocide as defined by US law passed jedha. Kanaani warra Ameerikaanii seera maal baastee warra nama yakka waraanaa war crime jechuudha. Yakka waraanaa akkasumas genocide kan geggeesse akka seerri Ameerikaa kaa'utti nama genocide fi war crime geggeesse namni qabee dabarsee kennee badhaasa qaba. Qarshii hedduu argataa jechuudha. Qarshii hagamii akka kennan hin beekamne. Qarshii hagamii akka kennuudhaaf deemanis hin beekamne. Garuu namni akkasii gargaarsa akka argatuu fi akka qarshii hedduu ta'uu danda'a. Qarshiin isaan kennanii qarshii isaanis akkamitti akka isaan kennan hin beeknu. Haa ta'u malee waan akkasii yaadamaa akka jiruu fi waan akkasii already seera ta'ee akka baheedha kan dubbatanii. Egaa Abiyyis yeroo gabaabaa keessatti mootummaan Ameerikaa war crime genocide kanaanii inni mataa amma legal review qofa ta'ee legal reviewdha. Yeroo xinnootu hafe legal review dhumee jennaanii achiin booda Abiyyiif dhumee jira. Gaafa sanii nama Abiyyi jechuun iyyuu nama yakkarraa barbaadamuudha. Nama genocideedhaan barbaadamuudha. Ammas dhugumaa iddoo otoo aangoyyuu gadhiisee nagahee jedhee kufee gangalatee keessaa bahuu hin danda'u ammallee. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenyarraa kanumaa